Kitaaba nan barreessa. Amma waan doktora Abdiin jedhee ka'e deebii ati amma dhugaa dubbachuu giraana gabbaa'eera iyyuu dubbiin doktor. Laa giraan sin gabbaa'in amma akkam goota beeyta? Ati eega su'uudii jiraate. Bareeda. Inje su'uudii eega jiraatte bareeda. Dubaayin dhaquuf immoo akka ganaa atillee kan dalagatte hin baafne. Biiftulleen kan duraan dalagatte hin baafne. Kitaaba barreessitee dhayxa. Fuula 50 osoo ta'e luukima 50 osoo ta'e. Sagantaa sii qabna. Ani faaxee mana madaam kun qochi akka malatti hin hamne beeksisa sii hojjedha. Wannoon hin qabama. Maalin biiftuu maali bakka itti wal geettanii caffartan sun maqaan isaa? Iddoo itti qabamu waan qabamu. Iddoo itti qabamu. Galma sila galma. Galmi ku baay'ee jira bar. Aljawaara. Aljawaaraan hin kireeffama. Galma guddaadha inni. Seer federaal dhibba lama goona. Galii achirra argamuun immootu 14 akkasii cira godhatta wacii tokko malee jechuudha. Doktor, dhugaa dubbachuu waan isiin jedhu nabi dhugaatti ati soddaa namaa yaadu laala. Soddaa ati waan takkaa sammuu koo keessa hin jirre wayii fiddeena keessa bara waggaa afurii waan ati saatii tokko kana keessanaa yaadee of keessan kee naaf ta'e dubbee. Kanaaf barsama kiyya waggaa 27 wanni baradhee yoo dhukkubsate qofa lilmee huddura waraanu miti akka nama diina arge karaa gabaaban akkaataa itti namni wal jaalatellee walitti dhufu. Akkaataa akka ilmoo argate itti guddifatu. Haala jireenya, haala ekonomii ummata kiyyaa mala dha'uufi bar. Qalbii seetaan. Dhugaa naaf ta'e. Amma doktor kun akkasin jettutti doktor Asiliin akka abbaa yookaan akka obboleessa hangafaati jetti. Baay'ee si jaallatti, baay'ee si kabajji. Anillee gatii isiin akka abbaa akka obboleessa hangafaa jettuuf akka nama kaanitti sin laaluun. Walaloo jaalala jedhuu fi yoo dhuguma jaalatee akka atillee amantuu jedhani walaloo tokko nuu jedhe warra koomentiitu jedhaa jiru. Okay, rakkoon qabu. Qalbiin dhageeffadhu ati mootu maqaan hin balleessi sare yalla loleenii deem kosor itti jedhe. Tole. Doktorii koo. Ni jadi ka wayye jadi Allah turo mantiki warra hindi si barsiifnu maraattuu ko awwaatu gaad Eshi maraattuu ko wayye maraataa ko ergan gaafaa si baruuti guyyaa yaadaan halkan abjuun dhuftanatti anoon beeku nafattanaa natti siirtee muunamana guyyaa yaadaan halkan abjuun yaada kan kee duukaa baduun naaf nagayaa of dadhabee na jabeessi waan gaggaarii natti odeessi karaa gaarii na qajeelchi natti hin dhiisin na gargaarii jaalala kee na baraarii siif miidhamee akka hin cabne daandii badee akka hin banne gaaffii kan koo deebii labsi miidhama koo narraa cabsi silaa beekaa natti hin boontu. Deebii gaarii natti kottu. Samta shaalinnaatu. Deebii gaarii ammoo onna isaa qabbareessu deebisi dafi. Akkasi. Gizee biraan deebisaafi. Karaa keessaa deebisaafi. Wallaahi doktor akkuma dhufe akka warri mootiin sammuusii harka isaa jirutti akkuma dhufteen mucaan dubbachuu dhiirte bar. Maal? Duraan maal sitti dhaabaa turte? Lakkii boosii lama raggaxaa jaalalaaf raggaxaa kan jira gaa. Itti maa qolshee. Ila maaltu ture beektaa? Kaleessa dheengaddarra ajandaa wii eegalamee jira. Ajandaa sanii gabroomsitee jirti jedhanii ajandaa na godhatanii asirra inshaalla bakkee ani hin jiru. Eega gabroomsuu ta'e wanta akka qofa gabroomsuu amma isaan jedhan. Nu inaaffaa qabnaa jedheen.
wayitu ture walaloo san shamarran waliin barreessee jira. Shamarran san hin beeku ani namanni waliin barreessee jiru. Kolfiin gaabii galtu ennaa. Jechuma walaloo san keessa maqaa nama sanii dha'ee jira. Maqaa nama sanii maqaa kiyya iddoo walaloo sanii buusiin jedheen wayi dammoo walaloo kana dhiisiin jedheen an bakka sagalee dubartiin si faarsituuf ati dubartii faarsitu dhaga'u hin fedhu dhiisii jedheen achirratti otoo wal mormaa rubate seente. Inni immoo inni qabaree bakka maqaa intaloo sanii keessaa murree baafna. Walaloon hin barraa'e moo hin waraaban? Hin baasu jedhe walaloo maquma kana keessaa hin baasu gadumaan gadhiisaadha. Kuni jaalala miti sobaa isin sobaar ta'een mucaa daa'imti kana sobdu. Takkii walaloo san dhiista takkii maqaa san keessaa baasta jedheen. Doktor waan isin jette kana isinittan himaa wanta ta'e. Eshi. Walaloon nuti hojjetaa jiru walaloo tokkittii miti. Walaloo albama 3. Albamni tokko warra akka kootiif akka doktorii halaala ta'anii wal jaallatanu singiloota jechuun warra ganaa walitti dhufuuf hawwii qaban. Eshi. 2 warra wal fuudhanii bultii keessa jiran. 3 warra wal hiikanii akka isaan walitti deebi'anuuf walaloo jaalala uumu. Sababa wal hiikuu isaanii rakkinni akkamii akka mudate akka rakkinni sun immoo furamuuf jaalala jara gidduutti uumuu jechuudha. Walaloon tokko yoo xiqqaate damee 6 of jalaa qaba. Damee 6. Walaloon 3 kun mataa isaatiin meeqa ta'a? 18 ta'a jechuudha. 18 kuni mee doktorii sinumti 18 kun yoo makuma doktoriitiin qofa ka'e hin bariidha jettanii yaaddu? Wal keessa daddabalamuu qaba. Sabboon akkas hin jenne walaloon biyyaa jira walaloon haadhaa jira walaloon garagaraa jira. Ani walaluma nama san maqaan si dheessan walaluma ishee san wal faarsitu qofaa keessaa baasii kaawwan normaalidha rakkoo hin qabu sin jedhaati immoo isa keessaa hin baasu nam lamaan itti dadhabneerra jennaan kun keessii biraatii sin jedhe ammallee taanaan baasnaan okay hin baastu taanaan lama keessaa tokko filata takkii walaloo san filata takkii ana filata haas. Namni hin baasi jettu sun eenyu beektu doktor? Kunoo siiduma kanaa. Adi tana jaalatte moo tana jaalatte re? Ilaal isiin kun walaleessituudha hin beekte walaloo si tarii argiteetti ta'uu danda'a dhaggeeffattee ta'uu danda'a walaleessituu ajaa'ibaa walaleessituu addaati. Ammayyuun faarsin noormaalii haasayyaan. Walitti Qooyi amma haasaa keenya doktor. Isii kanaan walitti dhufuun keenya har'a waggaa 2 doktorii waggaa 4. Isi biqiltuudhaan gaafa walitti dhufnu sababni nuti walitti dhufneef. Ati yeroo waggaa jala kooftu kana doktor irratti tana fuute moo akkam? No hin fuune. Walaloo wayyoona jalatti argiteetta ta'ee sagalee shamaraaf dhiiraatiin wal jalaa qabe doktor nu roomaantikii Oromoo barsiisuuf wanti nuun ta'in hin jiru akkuma isin chaayinaatti barattanii ummata kana barsiisuuf itti dhamaatanii nutis walaloo wal jalaa qabaa. Akka haadha manaaf abbaa manaatti. Anama biqiltuu ta'uu walaleessitu ta dhiyoo kana kitaaba barreessite san beekayyuu munkiyyoo tanallee dhaga'e hin beeku ka dulloome. Sagalee isillee dhageeffadhee yoo nama aartii taate anas sirraa kadhata doktorii. Atillee nuu jedhi biqiltu akka maqaan kee achi keessatti hafu bultii namaan diigini hin murteessina. Manguddummaa jidduu seenna. Walaloo tokko kasammuu qabdu. Waraabamee jiru si dhageessisa kan jiruun si jedha. Akkuma isaa kanatti direct ma jedhu ka waraabame maal goona miti kompiitarri yoo fedhe sagalee namaa hin bareechi. Okay. Diqqaa irraa mattee qorataa ko jettee immoo hin jalqabin. Mucaa diimaa nyaachifta. Amma anatu amma akka daanyaa tana dhaga'u deema yoo fete qorataa kiyyaayettuu fete qorataa kuwaayettuu fete qorataa kennan waan feetaayetu walaloma dhaga'u fete. Nama aartitti ofii dhaqaa jirti moo aarti isii waamee baruufi mara? Okay. Deebii walaloo gaddaa sanaa qophaa'ee jedhama walaloo kan biraa jala qorata. Kama sammuu gaddaa jedhe ilaalumaafi.
kanuma sitti tole jedhi kanuma sammuu keetti dhiyaatu jedhu rakkoon qabu. Walaloo hiriyaa akkasii jedha. Hiriyaa dhugaa jedha mata dureen isaa. Anarraa fagaattee jiraattus halaalaa jiraachuu kan keetu waan hundanaaf caalaa. Biyyaa biyya teenyus hireen fageessee hiriyeetu qaalii baga har'a geessee. Maalummaa hiriyaa situ na barsiisee. Daandii isa sirrii situ na agarsiisee. Situ na gorfataa yoo nan dogongoree. Yeroo rakkoof bal'oo sinna faana turee. Hiriyeetoo qaalii itti qixxee kumaa. Waa'ee kee dubbadhee hin fitu gonkumaa. Hundumaa olitti baay'iseen si jaallaa. Kan si'in kenne rabba alhamdulillah. Kan si'in naaf kenne rabba alhamdulillah. Galata. Kafin jedhu walalollee bareeda sagaleen keellee bareeda. Mana madaami nyaanni hin jiru. Jechuun humna hin qabdu gisee jettu. Ani moo sagalee ni jira garuu haala xiqqoo dadhabbii qaba dalagaarra olee waan taateef hedduu. Waadhesh sareeti waadhesh. Sagalee bareeda qabda. Walalollee bareeda. Sodaatullee mala yaa doktora har'aa malee waliin agarree waan ta'eef waan warra kiyya beekne. Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Amma akka yaadatitti jechuudha. Mucattillee bareedu jedhe. Dandeettillee hima qabdi garuu waan sababattu haa dhabdu jechuudha akka kiyyatti. Walii galtaniituma biqiltuullee mariisiftee isin duuba waliin mari'attanii bakka maqaa biqiltuu san yoo keessaa dhiiftellee ayikafa. Maali beektaa? Amma haala amma dadhabaa jirtu kanaan guyyaa sagantaa qabda yoo sirritti kana caalaa dadhabdee sagantaa keessirra hafuu mala biqiltuun kun ammayyuu dadhabde. Siigalee jechuun bultii kee diigura jechumaaf diigalee. Dadhabbiin kun yoo heddummataa dhufee sagantarraa faa hafuun mala siigalee miti. Jechuun jaalala keessa ni xiqqii. Siigalee. Dhugaa dubbachuu. Doktorii Rabbi si laaffisee amma artistiin tokko yeroo sirbu artistiin tokko yeroo sirbu siigalee onneen isaa haadha manaa wajjin waan ta'eef viidiyoo irratti mootu warruma moodeelistii tokko aggalaabbataa oola guyyaa tabiraa kaameraa keessatti aggalaabbataa oolee galgala jaartitti gala Doktor Biiftu inni yaada osoo